miseensonni koree hojii raawwachiiftuu majlisa magaalaa Finfinnee yookiin federaalaa fi pirezidaantiin mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa haaraan filataman ifoomanii jiru. Tokkoffaa Sheek Galii Abbaa Baaroo 929, lammaffaa Sheek Sultaan Amaan Eebbaa 921, sadaffaa Sheek Muhammad Shariif 918, afraffaa Ustaaz Sahaladdiin Mallas 915, shanaffaa Sheek Junaddiin Huseen 918, ja'affaa Sheek Zubeerii fi torbaffaa Sheek Nuur Huseen kan jedhaman filatamanii jiru. Kanneen keessaa pirezidaantiin majlisa federaalaa, itti aanaa pirezidaantii majlisa federaalaa fi barreessaan majlisa federaalaa ni filatamu. Kanneen hafan ammoo miseensa koree hojii raawwachiiftuu ta'uun ni tajaajilu. Oromiyaa irraa Sheek Galii Muktaar pirezidaantii mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa ta'uun filatamanii jiru. Odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa mana marichaa irraa kan argamedha. Sheek Galii Muktaar bara hojii gaarii isiniif haa ta'u jecha Dr. Sheek Haji Ibrahim bara hojii isaanii keessatti waan hedduu hojjetanii jiru. Ummanni muslimaa hundi isin jaallata, isin kabaja, ammas walumaan ummata amantaa muslimaa akka tajaajiltan ummanni abdii guddaa isin irraa qaba. Hanga ammaatti itti gaafatamummaa keessan bahuu keessanii fi galatoomaa jennee jirra. Kun mana gurbaa Qaxaleeti.